Kabajamoo fi jaallatamoota maatii Waaqayyoo biyya keessaaf biyya ambaa kutaa biyya garaa garaa teessanii waldaa fuula Waaqayyoo turtu gidduutti kan argamtan. Ayyaanni Waaqayyo Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos biraa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii jireenya fuuraa jiruun foonii turtiin Gooftaa wajjin hin qabdan hundumtuu gaariidha. Ana obboleessa keessan bira wanti hundumtuu gaariidha. Waaqayyo inni yeroo eebbifamaa, yeroo bareedaa, yeroo gaarii akkasii nuu kenne maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Ana obboleessa keessan Paaster Siidaa Margaati. Waaqayyo ayyaana nuu baay'isee guyyaa kana fuula Waaqayyootti walii wajjin hin argamne dubbii isaa akka barannuuf, isarraa akka dhageenyuuf, isarraa akka dhaggeeffannuu fi Waaqayyo ayyaana nuu baay'iseera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Har'aa baay'ee gammadaa, baay'ee natti tolaa, baay'ee Gooftaa galateeffachaatiin sin gidduutti argama. Turtii gaarii akka wajjiniin qabaannu abdii guddaan qaba. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu ordofaan affeerraa koosa jaalalaati. Waaqayyo yeroo gaarii akka nuu kennu waan amanuuf Waaqayyo karaa dubbii isaatii nutti dubbata. Dhugaa dubbii isaatii nu barsiisa. Namoota dhukkubsatan hin gargaara. Namoota gaaffii garaa garaa keessa jiran hin gargaara. Sababa galataa taatu Waaqayyo mata duree galataa isinii kenna. Gadda keessan gammachuutti, boo'icha kolfatti, dhaba keessan argachuutti, yaaddoo keessan immoo boqonnaa guutuutti isinii jijjiira. Kana namoonni amantan walii wajjin dubbii Waaqayyoo dhaggeeffannaa. Hamma dhumaatti Gooftaan nu haa gargaaru. Walii wajjin hin turra. Baay'ee Gooftaa galateeffachaatan isin tajaajila. Egaa Waaqayyo carraa nuu kennee guyyoota fuula keenya jiru kana walii wajjiniitiin kan dabarsinu. Duraan dursee Waaqayyoonni guyyaa kana nuu kenne maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Gooftaa isa baroota keessatti guyyoota gaarii hundumaa keessatti immoo ofii guyyaa nuu kennetti ofisaatii waaqeffamuu jaallate Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Akkasuma waldaa fuula Waaqayyoo turtu gaggeessitoota waldaa kanaa, tajaajiltoota waldaa kanaa, qulqulloonni sabni Waaqayyoo waldaa kana keessatti argamtan Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Akka kanatti gatii kanfaluudhaan, aarsaa kanfaluudhaan bifa kanaan anis ayyaana na keessa jiruun saba Waaqayyoo akkan tajaajiluuf, sabni Waaqayyoo garee kana keessatti argamu immoo ayyaana na keessa jiru akka qooddatuuf isteejii akkasii uumtanii walitti nu fiduu keessaniif guddaa galatoomaa, ulfaadhaa. Ayyaanni isin haa baay'atu jechuun barbaada. Because ayyaana Waaqayyootu kenna. Isteejii yookiin bakka itti tajaajilan immoo waldaatu namaa kenna. Guddaa garaa koorraan isin galateeffadhaa. Eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Yeroo wajjiniin dabarsinutti baay'ee gammadaa. Gooftaa galateeffachaa walii wajjiniin dabarsinaa. Dubbii Waaqayyoo wajjiniin qooddannaa. Maybe akkuma namoonni baay'een beektu dheetan amanaa. Amala kannatti ta'u yeroo hundumaa dubbii Waaqayyoo barsiisuudha. Dubbii Waaqayyoo barsiisuutiin ala waan biraa waan ta'uu danda'u hin qabu. Kanaaf karaa tasgabbii qabuun, karaa ayyaanni Waaqayyoo nuu baay'ateen dubbii Waaqayyoon isinii qooda. Gooftaan maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo iddoo tokko nu dubbiseen Waaqayyoo kadhannee walii wajjiniin gara tajaajila keenya guyyaa har'aatti wajjin darbina. Guyyaan dhuma ayyaanichaa guyyoota sana hundumaa irra caala guddaa ture. Guyyaa sanatti Yesuus ka'ee dhaabbatee sagalee isaa ol fudhatee namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu, haa dhugus. Namni anatti amanu akkasuma haa godhu. Macaafni akkuma dubbate yaa'aan bishaan jiraataa garaa isaa keessaa hin burqan jedhe. Inni dubbii kana waa'ee hafuura qulqulluu isa warri isatti amanan fudhachuuf jiraniif dubbate. Inni iddoo ulfina isaatti waan ol hin fudhataminiif hafuurri qulqulluun ammayyuu hin kennamne ture jedha. Abbaa keenya, Fayyisaa keenya, amanannaa keenya, jaalallee keenya, ijaa gargaarsa kee, ijaa tola kee, ijaa arjummaa kee hundumaa maqaa kee, maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Ayyaana kee nuu baay'istee akka kanatti walii wajjin iddoo kanatti argamnee sirraa akka barannu carraa waan nu laatteef ulfaadhu. Amma immoo aniif qulqulloonni fuula keetti walitti qabamnee anis dhaga'aa saba kana tajaajiluun barbaada. Sabni kunis ana toon ta'in isatti dubbattu sirraa dhaga'uu barbaadu. Maqaa kee, maqaa Yesuusiin humna ittiin dubbatan gadi nuu lakkisi. Ayyaana ittiin dubbatan gannaa dhiisi. Fuula keetti yaa Waaqayyo
ayyaana keessa dhugaa, ayyaana keessa guutuu, ayyaana keessa jabaa, ayyaana kee isa amanamaa sanaan guutamee hojii kee yaa Waaqayyo dubbii kee dubbachuu akka danda'uu fi na gargaari. Saba keetiif gurratti hin dhaga'an baniif. Maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Ameen. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo ayyaana isaa nuu baay'isaa, walii wajjin dubbii Waaqayyoo dhageenya. Egaa akkuma amma walii wajjin hin dubbisne kutaan macaafa qulqulluu guyyaa har'aatiif ani ka'umsa godhee ittiin isin tajaajilu, ka'umsa godhee kanan irraa jalqabu Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 37 hanga 39tti. Kutaa kana keessaa seenaa gabaabaa ifa jiru tokkotu jira. Boqonnaa 7 kana guutummaa isaa gaafa dubbistanii Yesuus Kiristoos ifatti Masiihii ta'uu isaa yeroo itti namoonni shakkan, yeroo inni itti dubbii Waaqayyoo cabsee saaqee ifaan ifatti yeroo inni itti dubbii Waaqayyoo dubbate, yeroo inni itti dubbii Waaqayyoo ifaan ifatti haasa'e ifa baasee yeroo inni itti dubbateedha. Kana wajjin wal qabsiisee Fariisota, Saaduqoota, mormitoota isaa gidduutti mormiin guddaan ka'ee ture, waldhabdeen guddaan ka'ee ture. Namoonni kallattii garaagaraatiin gaaffii garaagaraa yeroo itti isa gaafatan, yeroo itti wal gaafatan ture. Waaqayyo ayyaana amma nuu baay'ise dhugaa kanarra dhaabbannee walii wajjiniin dubbannaa jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya keessaa ayyaana hedduutu jira. Ayyaanota ispeeshaalii bara kakuu moofaa akkuma amma biyya keenya biyya Itoophiyaa kana keessatti ayyaana Faasikaa, ayyaana Masqalaa, ayyaana Irreechaa, ayyaana Damaraa, ayyaana Cuuphaa akkaataa amantiitiinis wal qabatee akkaataa aadaa biyyaatti akka saba Oromootti amma aadaa Irreechaati. Akkaataa mana amantaatti immoo guyyaa du'aa ka'uu, guyyaa dhalootaa, warra obboloota keenya warra Musliimaa biratti immoo intiniin garaagaraa jira jechuudha. Ayyaanni garaagaraa. Just akkuma kana Yihuudoota biratti ayyaanota beekamoo ayyaanota hedduutu jira. Ayyaanota sana keessaa macaafa Lewwotaa boqonnaa 23 dhaqxanii gaafa dubbistan Lewwota 23 keessatti ayyaanota kan akka ayyaana Faasikaa, ayyaana waggaa haaraa, ayyaana araaraa, ayyaana makarrii, ayyaana gordommaa kan jedhaman ayyaanota hedduu fi ayyaanota beekamoodha. Ayyaanota kana keessaa ayyaana gordommoo ayyaana baay'ee beekamaadha. Ayyaanni gordommaa kuni akkaataa lakkoofsa warra Yihuudotaatiin ji'a torbaffaa ji'a Aniinim jedhamu keessa yookaan immoo akkaataa lakkoofsa ji'a biyya keenyaatti ji'a onkoloolessaa yookaan xiqimchessa jennu guyyaa 15 kaasee hanga guyyaa 21tti guyyaa 7 walitti fufiinsaan ayyaana gaggeeffamudha. Ayyaana kana irratti argamanii, ayyaana kana irratti walitti qabamanii, ayyaana kana irratti osoo isaan waaqeffataa jiranuuti kan iddoo kanatti Yesuus Kiristoos dubbate. Ka'umsi nuyi godhannee kan nuti dubbanne dubbii Yesuus Kiristoos dubbate jechuudha. Egaa sabni Yihuudotaa ayyaana gordommaa jedhamu kanaaf walitti qabamanii ayyaana waaqeffatu. Guyyaa 7 walitti fufiinsaan ija midhaan isa jalqaba galee ija mukeewwan iji isaanii nyaataman ija garaagaraa irraa walitti qabaman isa sana ija isaa walitti qabatanii gordommaa kan jedhu gaaddisa gordommaatti walitti qabamanii guyyaa 7 fi hojii humnaa otoo hin hojjetiin, hojii isaan dadhabsiisu otoo hin hojjetiin walitti fufiinsaan dubbii Waaqayyoo yerootti dhaga'an, yerootti Waaqayyoo faarsaa dhiyeessan, yerootti boqotanidha. Akkasuma deemsa imala dadhabsiisaa deemsa biyya Kana'aanii Gibxii gara Kana'aanii taasisan deemsa lafa onaa isa waggaa 40 sana yerootti yaadatan akkasuma Waaqayyo ija qabeessa waan isaan godheef waan isaan milkeesseef isa sanaaf illee yerootti isaan Waaqayyoon galateeffatanidha. Ayyaana guddaadha jechuudha. Ayyaana guddaadha. Ayyaanni kun torbee tokkoof yookaan guyyaa 7 kan inni itti fufu guyyoota kana keessa gaaddisa gordommaa taa'u jechuudha. Gordommaa kan jedhamu kuni macaafa keenya keessatti iddoo garaagaraatti afaan garaagaraatiin waamameera. Ispeeshaalii kitaabni qulqulluu King James Version jedhamu waa'ee gordommaa kanaa iddoo garaagaraatti itti fayyadama. Gordommaa kan jedhu
tabernacle jechuudha. Tabernacle jechuun immoo godoo dunkanaa jechuudha. Iddootti wal ga'an jechuudha. Pelivona jechi jedhamu jira. Tabernacle cottage afaan garaagaraatiin macaafa qulqulluu keessatti kan barreeffamanii tabernacle kan jedhamu kun dunkanatti wal ga'anii jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Sirriitti akkasiin hordoftan nan barbaada. Dunkanatti wal ga'an kana keessattidha kan isaan ayyaana kana ayyaaneffatanii yeroo xiqqoodhaa fi waa'ee cottage waa'ee tabernacle yookiin immoo waa'ee gordummaa kana waan xiqqoo isinii kaasee darbuun barbaada. Inni kun cottage jechi jedhamu kuni jecha suukoot jedhamurraa. Suukoot jechuun immoo gaaddisa jechuudha. Gaaddisa jechuudha. Jecha kana si'a jalqabaatii fi Yaaqoobtuu macaafa seera uumamaa boqonnaa 33 lakkoofsa 7 irratti fayyadamee jechuudha. Gaaddisa turuu jechuudha. Iddoo aduun isaan hin gubne, iddoo aduun isaan hin rukunne taa'aniitu ayyaana kana ayyaaneffatu. Ayyaanni kun gaaddidduun kun kan gaaddisa isaanii ta'u kun gordommaa jedhama yookaan dukkanatti wal ga'an tabernacle jedhama afaan Ingiliffaatiin. Tabernaakiliin kuni kutaawwan gurguddoo sadii qaba. Kutaan inni tokko oobdii jedhama yookaan addabaabaayii isa jennuun waltajjiidha. Namootni hedduun kan itti argamanidha. Addabaabaayii kan namoota hedduu gaafa jennu Israa'eelota warra ta'an yookaan immoo saba biraa keessaa dhagna qabachuudhaan warra Israa'eelitti dabalaman yookaan Israa'eeloman jechuudha. Fakkeenyaaf Israa'eelomuu jechuun akkuma Oromoon saba garaagaraa guddifachaadhaan karaa garaagaraatiin saba sanyii biraa ta'e oromeessu akkuma kana aadaa warra Yihuudootaa keessatti dhagna qabachuudhaani Israa'eelomtaa jechuudha. Israa'el kan ta'e hundumtuu addabaabayii kanatti wal ga'a jechuudha. Inni lammaffaani addabaabayii iddoo qulqulluu jedhama. Holy place jedhama. Holy placein kun daangaa holy place wajjin wal gidduutti argama jechuudha. Kutaan kun tabernaakiliin kun bakka sadiitti argama. Addabaabayii isiniin jedheera. Bakka qulqulluu yookaan holy place jedhamu. Inni dhumaan immoo bakka qulqullootaati. Iddoo addabaabayii kanatti kan galu Israa'eelota kan ta'an hundumtuu warri dhagna qabatan hundumtuu galuu danda'u. Kutaa itti aanutti immoo luboota qofatu gala. Luboota qofa. Qomoo lubootaa qofatu gala. Qomoo luboota gaafa jedhu leewwota keessaa qomoo warra lubummaan kennameef duwwaatu itti gala. Kutaan inni qulqullootaa jedhamu immoo hangafa lubaatu waggaatti al tokko gala. Iddoo kana keessa gaaddisa kana keessa taa'aniiti ayyaana ayyaaneffataa jiru jechuudha. Hin nyaatu, hin dhuguu, hin gammadu, horiin qalamtu safara hin qabdu, akkaataa aadaa warra Israa'eelotaatiin waan dhugan kana hin naqatu, hin dhugu jechuudha. Bakka sirriitti ofirraa bu'anii dhuguu, sirriitti gammadu, sirriitti nyaatu, sirriitti boqotu, fira waammatanii just wal ga'aniitu isaan nyaataa jiranu. Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis gara boqonnaa 7 gara lakkoofsa 10tti gadi buutanii gaafa laaltan dhokatee seeneedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Maal ta'ee seene? Dhokatee seeneedha. Mul'isuun barbaanneedha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Inni kan biraan namoonni isa ajjeesuudhaan waan barbaadaniif isa waan hordofanii fi isaan kana jalaa ba'uudhaaf jecha dhokatee da'aatee seeneedha. Praise God. Ulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Seeneetu ayyaana kana gidduutti ol ka'ee dhaabbatee sagalee guddaadhaan iyyee jedha. Sagalee guddaadhaan sagalee isaa ol kaasee akkana jedheedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maal jedhee? Namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu jedheedha. Gara koo haa dhufu, gara koo kottaa bishaanis dhugaa ittiin jedheedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Namni maal ta'e? Namni dheebote. Irra deebinee dubbisnu kutaa kana. Kutaan baay'ee ergaa guddaa irraa baradheera. Guyyaa kana hunduma guyyaa dhuma ayyaanichaa guyyoota sana hundumaa irra caala guddaa ture. Guyyaa sanatti Yesuus ka'ee dhaabbatee sagalee isaa ol fudhatee namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu. Haa dhugus. Haleluuyaa. Namni natti amanu akkasuma haa godhu. Macaafni qulqulluun akkuma dubbatu yaa'aan bishaan jiraataa isa keessaa maal ta'a? Hin burqa jedheedha. Iddoo kanatti Yesuus waa'ee maalii dubbateedha? Waa'ee hafuura qulqulluu isa warri isatti amanan fudhachuuf jiranii dubbateedha. Dubbii kana Yesuus
dubbii fakkeenyaati, dubbii haalaati kan inni dubbate. Inni garuu maal jedhee namni dheebote haa dhufu, gara koo haa dhufu, haa dhugu jedheedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Iddoo kanatti waa tokko isinitti himuun barbaada. Dubbiin kun waamichi Yesuus isaanii dhiyeesse waamicha ajaa'ibaati. Akka keenyatti fakkeenyaaf mana cidhaa dhaqxanii warri beeloftan, warri xanneen isin ajjeese kottaa otoo jettaniini warri cidhaas namoonni achitti argaman hundinuus isin arrabsu, isin tumuu sirree bullee danda'u jechuudha. Argitanii nama guyyaa ayyaanaa, guyyaa namni dhugu nyaatu hin beeloftee kottu godhi jettee otoo gaafatte lakkoofsi isaan isinii kennan guddaa miti jechuudha. Sababni isaa maaliif yoodhaan jettan waan tokko qofaadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Innis maalinni Waaqayyoo iddoo kanatti icciitii guddaa dubbataa jechuudha. Namni iddoo nyaataa jirutti, iddoo dhugaa jirutti, namni beelee gara koo haa dhufu, namni dheebote gara koo haa dhufu jechuun dubbii hin fakkaanneedha. Yesuus Kiristoos dubbachaa kan jiru waa'ee daadhii waynii miti. Yesuus Kiristoos dubbachaa kan jiru waa'ee dhugaatii isaan jaallatanii miti. Yesuus Kiristoos dubbachaa kan jiru waa'ee dhugaatii isa lafa kanatti tolchamu, isa ogummaa namaatiin tolchamu miti. Dhugaatii isa waaqarraa kennamuuti. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Isa immoo dhuguu namni danda'u nama dheebote duwwaadha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo barsiisu wangeela Maatewos boqonnaa 5:6 irratti namoonni waan gaarii dheebotan haa gammadaniidha. Isaan geessifachuudhaaf jiruudha. Haleluuyaa. Namoonni maal ta'an waan gaarii namoonni dheebotan. Waan gaarii jechi jedhu kun ulfina gaarii, maqaa gaarii, beekamtii gaarii, mana gaarii jechuu duwwaa miti. Waan gaariidha jedhee kan macaafni qulqulluu waamu kennaa Waaqayyooti. Kennaa Waaqayyoo immoo kennaa gaarii akka ta'e Yaaqoob boqonnaa 1:17 irratti sagalee Waaqayyoo nutti dubbataa jechuudha. Isa kana Waaqayyo warra dheebotan akka isaan argatan nutti hima. Macaafa qulqulluu keenya macaafa kakuu moofaa macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 55:1 irratti isin warri horii hin qabne koottaa tola bishaan bitadhaatii dhugaa, tola bitadhaatii biddeena nyaadhaa, waan dhugaan taane waan isin hin quubsinetti horii keessan maaliif baaftuudha. Bataam dinqii qaalatu dubbii wallaalchisaa namatti fakkaata. Kutaa sana keessatti ispeeshaalii macaafni Isaayyaas raajichaa boqonnaa 55 dubbii walitti bu'aadha, yaadota walitti bu'aadha, waan walii hin galle. Akkasidha warri birrii hin qabne koottaa warri birrii hin qabne koottaa bishaan tola fudhadhaa dhugaa utuu jedhee salphaadha. Inni garuu akkana jedhe koottaatii bishaan tola bitadhaatii dhugaa. Tola jennaan bitadhaa jechuu hin barbaachisu. Bitadhaa jennaan immoo tola jechuu hin barbaachisu. Wantoonni kun akkaataa diyaaloogii haasawa biyya lafaatti afaan Ingiliffaatiinis haa ta'u, afaan Oromiffaatiinis haa ta'u, afaan Amaariffaatiinis haa ta'u itti fayyadama jechootaatiin jechoota hin jedhamnedha. Garuu addunyaa hafuuraa keessatti hiika guddaa qaba. Achuma macaafa Isaayyaas boqonnaa 12:1 dhaqxanii gaafa laaltan isin gammachuudhaan burqaa fayyinaa keessaa bishaan waraabbattu jedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Burqaa fayyinaa keessaa maaliin gootu bishaan waraabbattu jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Isa kana eessaafin egaa iddoo kanatti dubbiin baay'ee nama dhibu ispeeshaalii Isaayyaas boqonnaa 55:1 irratti namni waan eebuu isan baafneef hin dadhaba. Bataam ይደክማል የማይረካ እርካታ ለማይሰጥ ጉዳይ በጣም ይደክማል። ጊዜው ይሰጣል፣ ኃይሉን ይሰጣል፣ ጉልበቱን ይሰጣል፣ ህውቀቱን ይሰጣል። በኩምሰ ሳሰናፊ ከንናርሳ ጎ አመቴኘ ዮ ይላል አኒፊሽን አመ ዱቢ ዋቀዮ ከንት ዱበቻ ጅሮ ጋ ዱቢ ዋይ ጅሬኛ በረበራት ዋኤ አፉረ ቁልቁሉት eessa kamiif iddoo caalu kenninaa kan jedhu garuu nuti hundi keenyayyuu dubbii kana dhaga'aa walitti murteessuu qabnaa jechuudha. Hin dandeenyaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Anamma waa'ee gooftaa amminan dubbii Waaqayyoo dubbisuudhaaf qabu. Amminani kadhachuudhaaf qabu. Amminani Waaqayyoo wajjiniin turuudhaaf qabu. Amminani fuula Waaqayyootti argamuudhaaf qabu. Ammamii kan jedhu baay'ee humnaa oliidha jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Namni isa kamiif yeroo caalu kennaan hojii isaa hojjechuudhaaf ittiin barfatu, daldaluudhaaf ittiin barfatu. Yeroo baay'ee
waldaa kiristaanaa keessatti akka carraa ta'ee akkuma isin beektan Waaqayyo ayyaana naa baay'isee bakkaa bakkatti socho'ee waldaa adda addaa seenee dubbii Waaqayyoo waldaadhaan nan qooda nan tajaajila. Waldaa hedduu keessa gaafan seenu beeksisa wal fakkaataan dhaga'u tokko waldaa hedduu keessatti beeksiftiin dhaga'u beeksisa sa'aatii nuu kabajaati. Bataam garmaachuu sa'aatii maal godhaa? Sa'aatii nuu kabajaa. Magaalaa Finfinnee kana magaalaa nama keessa jiraadhu naannoo Shaggar kana just Finfinnee wajjin wal qabatee eeriyaa nuti keessa jiraannu kanatti immoo beekamaadha. Adaraa sa'aatii kabajaa, sa'aatii kabajaa, sa'aatii kabajaa kan jedhu inda'u amma jecha aqeelii nu jalaa ta'eera. Aqeelii jechuun waan deddeebitanii dhaga'uurraa kan ka'e nuffitan jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Nan dubbadhaanis waldaan ofii kootii tajaajilutti yeroon carraa beeksisuu argatu yeroo hundumaa sa'aatii keessan eeggadhaa kan jedhu irraan fadheen beeku. Sabni garuu sa'aatiin eeggatu. Taa'ee yaade waan tokko badhaam garmoon baay'ee na dinqina ajaa'iba jennaan taa'ee yaade. Maaliin taa'ee yaade? Yeroo baay'ee hiriyoonni koo namoonni hojii waldaa wajjin hojjedhu namoonni walitti dhufeenya wajjin hin jiraadhu hojjetoota mootummaatii magaalaa Finfinnee kana keessa kan baankii hojjetan jiru mana murtii hojjetan jiru iddoo garaagaraa seektara adda addaa hojjetan jiru fagaatanii kan hojjetan jiru jechuudha. Fagaatanii kan hojjetan jiru jechuudha. Manuma kiyya haati manaan kiyya hojii mootummaati kan ishiin hojjettu fagaatteeti kan naannoo ani jiraadhu irraa fagaatteeti kan ishiin hojii hojjettu. Yeroo hundumaa hojii ishii gaafa dhaqxu biiroo gaafa galtu sa'aatii 11 walakkaatti iddoo ciiftuu kaati. Dhugaa tokko isinitti himuu barbaadeetni jechuudha. Yeroo hundumaa gaafa hojii galtu 11 walakkaatti kan ishiin biiroo ishiitii mana ishiitii baatu biiroo ishii dhaquudhaaf jechuudha. Just sa'aatii walakkaa sa'aatii ciree fayyadamtu sa'aatii ucuufattu sa'aatii dhiqattu jecha sana godhatte 12:00 gaafa jedhu balbala saaqattee baate sokkiti. Kan isin ajaa'ibu guyyaa waldaa garuu itti barfata. Itti barfata. Hiriyoota tokkos yeroo hundumaa nan dawwalaaf. Akka carraa dhimma garaagaraatiif sa'aatii 2 sa'aatii 1 walakkaatti gaafa dawwaluuf makiinaa keessa jirra taaksii keessa jirra naan jedhu. Sa'aatii 2 naannoo sa'aatii 2tti gaafa dawwaluuf biiroon jira naan jedhu. Waldaa garuu sa'aatii 4tti dhufu. 4tti iyyuu natti barfatee isiniin jedhu. Bataam ይገርመኛል. Asakku utuun dubbii kana dubbisaa jiru nan yaade jechuudha. Namni keenya maaliif iddoo caalu kenna? Maaliif iddoo caalu kenna? Maaliif bakka caalu kenna kan jedhu ifatti kan mul'atu jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Hojii mootummaa hojjechuudhaaf torbee guutuu hin dadhaban. Sanyoodhaa hanga jimaataatti ganama sa'aatii 2 toon gahin biiroo ga'u ittiin barfatu jechuudha. Torbeetti guyyaa tokko dilbata waldaa dhufuun garuu itti barfata jechuudha. Ishi barfate immoo dhufanii tasgabbaanii ta'anii dubbii Waaqayyoo dhaga'an jettee sa'aatii isaanii mi'eetitti sagantaa jalqabdee fi sa'aatiitti isii mi'eetitti gaggeessita yoo ta'e daqiiqaa 30-40 taa'uu gaafa jalqaban sa'aatii ilaaluu jalqabu jechuudha. Sa'aatii isaanii kan ilaalan waldaa dhufaniiti jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? Ammam namni dubbii Waaqayyootiif akka of kennu waa'ee hafuuraatiif amma akka inni of kennu nutti agarsiisa jechuudha. Asirraa kaanee tilmaamuu dandeenya. Asirraa kaanee safaruu dandeenya jechuudha. Asii kaanee herreeguu dandeenya jechuudha. Ammam iddoo kenninaaf kan jedhu galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Garuu Isaayyaas maal jedhaa? Waan dheebuu isin hin baafne, waan beela isin hin baafne ittiin dadhabinaa, birrii keessan ittiin dhangalaasinaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaa mannaa birrii kanfaltanii waan dheebuu isin hin baafne bitachuu mannaa tola koottaatii bishaan dheebuu isin baasu. Al tokkoon dhugdanii bara baraan dheebuu kan baattan dhugaa bitadhaa. Praise God. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Burqaa fayyinaa keessaa tola gammachuudhaan koottaatti dhugaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Namni daldaluudhaaf hin dadhabu. Barachuudhaaf hin dadhabu. Feesbuukii amma onlaayinii kana feesbuukii yoo tuttuqne feesbuukii yoo banne feesbuukii irra teenye sa'aatii meeqa gubna? Tiiktookii irra teenye sa'aatii meeqa gubna? Maal ilaalla? Dubbii Waaqayyoo moo isa namni biizinasiidhaa jedhee yuutuubarii ta'ee birrii argachuudhaa jedhee isa namni hojjennamoo maal hojjennaa kan jedhu maal irratti yeroo keenya dabarsinaa kan jedhu ilaaluu dandeenya jechuudha. Macaafa qulqulluu dubbisuudhaaf gaafa macaafa bannu dafnee daqiiqaa 3 otoo hin ga'in hamuummachuu jalqabna. Kadhachuudhaaf jilbeeffannee daqiiqaa 5 otoo hin ga'in hamuummachuu jalqabna. Gaafa feesbuukii bannu garuu hirmi nurra hin jiru jechuudha. Dubbisuudhaaf hirriba
ija keenya qabaatu walirraa dadhaba. Feesbuukii gaafa bannu garuu kadhannee ija keenya walitti hin deebisnu jechuudha. Argitanii isa kamiif iddoo akka nuti kenninu, isa kamiif macaafa qulqulluu gaafa dubbisnu birriira ni kanfaluu hin jiru. Macaafa qulqulluu gaafa dubbisu hafuura qulqulluu wajjin anaasaa, waaqayyoo wajjinii anaasaa, waa'ee jireenya bara baraa anaasaa. yuutuubii yoon gale, telegiraamii yoon gale, waatsaappii yoon gale, mindinoo tiktookii yoon gale, iddoo barbaade miidiyaa hawaasaa kana keessa yoon seen birrii koo luus gochaa, yeroo koo luus gochaa, garuu waan darbuun dhagaa. Isa biyyi wal arrabsu gareedha. Isa biyyi wal arrabsu amantiidha. Isa biyyi wal arrabsu sanyiidha. Isan ilaala. Birrii koo kanfaleen isa ilaala jechuudha. Ayyaachuu birrii koo kanfalee tola dubbii waaqayyoo macaafa koo banadhee dhaggeeffachuun birrii kanfalee birrii koo isan guutee fide lakkaa'aa dhumne jedhaa meeqa vaalaansii koo ilaalaa isa kana dhaga'uun isa kana irratti yeroo gubuutu irratti bal'ata jechuudha. Ammas kun biyya lafaa kana keessa jira jechuudha. Kanaaf barreessaa macaafa Isaayyaas yookiin Isaayyaas raajichi koottaa galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Waan bishaan waan dheebuu isin hin baafnetti hin dadhabina. Waan beela isin hin baafnetti hin dadhabina. Koottaa tola dhugaa. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Eessaa dhugdummoo isa kana waaqayyo akka nuu kennu nutti dubbateera. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Wangeelaa macaafa faarfannaa boqonnaa 78 lakkoofsa 15 fi 16 dhaqxanii gaafa laaltan kutaa sana keessatti Daawit maal jedhaa? Waaqayyoodha. Haleluuyaa. Lafa onaa keessatti kattaa dhoosee bishaan nuu kennaa. Praise God. Icciitii guddaadha kun macaafa qulqulluu keessatti. Icciitii guddaadha kakuu haaraa keessatti. Icciitii guddaadha amantootaaf. Eessatti lafa onaa? Lafa onaa jechuun biyya lafaa kana bakka bu'a. Addunyaa kana bakka bu'a. Haleluuyaa. Ishee waaqayyoon beekne, ishee waaqayyoof hin jiraanne, ishee waaqayyoof hin bulle, ishee waaqayyoof hin tarkaanfanne addunyaa kana kan inni bakka bu'a. Maal jechuun? Lafa onaa jechuun kattaa lafa onaatti dho'e yookaan kattaa lafa onaatti rukutame jechuun immoo Yesuus Kiristoos bakka bu'a. Bishaanichi hafuura qulqulluu bakka bu'a. Haleluuyaa. Sababii du'uu Yesuus Kiristoosiin, sababii madaa'uu Yesuus Kiristoosiin, sababii waraanamuu Yesuus Kiristoosiin, sababii dhiiguu Yesuus Kiristoosiin al tokko dhugnee bara baraaf dheebuu kan nu baasu bishaan bara baraa yaa'aa bishaan jireenya isa dhuganii jireenya kennu arganneerra. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irratti isaan hundumti isaaniitu kattaa tokkorraa bishaanicha dhuganiiru. Kattichi isaan irraa dhugan kattaan isaan wajjin deemaa ture. Isa isaan ordofaa ture. Isa isaan gaggeessaa ture. Kattichi immoo Yesuus Kiristoosidha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Tiksii kana hundumaa walitti qabdanii gaafa dubbiftan waa'ee maaliiti kan inni haasa'u? Waa'ee hafuura qulqulluuti jechuudha. Ayyaana gordummaa irratti walitti qabamanii otoo jiranuu nyaachuudhaan dhuguudhaan namni dheebuu bahuu hin dandeenye. Maaliif yoo naan jettan ayyaana gordummaa kana waggaatti si'a tokko dhufu. Si'a tokko dhufanii guyyaa torba boqotu, guyyaa torba nyaatu, guyyaa torba gammadu, guyyaa torba dhugu, guyyaa torba ililchu, guyyaa torba waaqayyoon galateeffatu. Gaafa guyyaan torba dhume guyyaa 15 hanga guyyaa 21tti edda waaqeffatanii booddee gaafa guyyaa 22ffaa maasii isaaniitti deebi'u jechuudha. Gaafa guyyaa 22ffaa qonna isaaniitti, daldala isaaniitti, iddooruma hojjetan hojjetanitti deebi'u jechuudha. Dhiphinatti deddeeban har'an boqotu boruun gaddu, har'an gammadu boruun gaddu, har'an gammadu har'an boqotu boruun dadhabu, har'a aara galfatu boru aara galfachuu dhabu, har'a abdii kutuu buttaan abdii godhatu. Just akka kanattiin jireenya deddeebii haleluuyaa al tokkoon kan nama boqochiifne rooba gadoo laba sifaa jireenya akkasii keessa kan isaan jiraatan. Yesuus garuu akkana jedhe koottaa. Andi so namni tokko har'a gara boqonnaa isa dhugaatti hin dhufu. Namni tokko gara aara galfannaa dhugaatti hin dhufu. Namni tokko gara milkaa'ina dhugaatti hin dhufu. Kuni maqaa Yesuusiin jireenya keessan irratti gadaa dhiifamu. Yesuus gooftaadha. Haleluuyaa. Koottaa tola bitadhaa dhugaa kan jedhe namni gatii kanfale tokko waan jiruuf. Waaqayyo lafa onaa keessatti katticha waan rukuteef, katticha waan dhooseef, katticha keessaa burqaan bishaanii waan dhangala'eef aniifasin boqotaa aara galfachaa fuula waaqayyootti haleluuyaa in boqonna in aara galfanna hin waaqeffanna fuula waaqayyootti hin argamna. Kuni maqaa Yesuusiin hunduma keessan irratti naaf haa ta'u. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Mee akkana jedhaa katticha keessaa
bishaan dheebuu nama baasu nan dhugaadha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 10 kaaftanii gaafa laaltan waa'ee dubartii Samaariyaa tokkooti kan isin argitan. Walitti dhufeenya yookaan walii wajjin dubbii Yesuus Kiristoosii fi dubartiin Samaariyaa kun haasofteedha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Dubartii kana Yesuus bishaan kadhate. Bishaan gaafa kadhatu bishaan kun sii miti siin kennamu. Ani Samaariyaadha, ati Yihuudiidha. Yihuudii fi Samaariyaa gidduu immoo diinummaatu ture. Kanaaf wal harkaa fuunee dhuguu hin dandeenyu ittiin jette. Sana booda Yesuus akkanedha. Inni bishaan si kadhachaa jiru kun eenyu akka ta'e ta'uu beekte. Kennaa Waaqayyoo maal akka ta'e ta'uu beekte. Silaa situ isa kadhata malee inni sin kadhatu ture. Ati isa kadhatte inni immoo bishaan al tokko dhuganii bara baraan dheebuu nama baasu sii kenna ture jedheenidha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Inni akkana jennaaniin akkas jette bishaan kana eessaan argadha? Eessaa naa fidda? Ati abbaa keenya Yaaqoob irra hin caaltaa jette Yesuus deebisteedha. Haleluuyaa. Yesuus akka kennuuf baruu diddeedha. Yesuusin akkana jette isa Yaaqoob irra hin caaltaa ittiin jette. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Galanni maqaa Waaqayyootiif haa ta'u. Haleluuyaa. Isa booddee yaa gooftaa koo bishaan al tokko waraabanii lammata deebi'anii hin waraabne. Waraabuudhaaf lammata dhaquun kan nama hin barbaachifne kan eessaa arganna? Eessaa arganna jetteenidha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Akka yaada ishiititti ishiin dubbachaa kan jirtu ammas waa'ee hafuura qulqulluu miti. Yesuus Kiristoos dubbachaa kan jiru waa'ee hafuura qulqulluuti. Haleluuyaa. Rabagadoo labasya. Isa waa'ee hafuura qulqulluu haasaa ishiin garuu waa'ee bishaanii haasofti. Sammuu ishii keessa kan jiru sa'aatii sana nama dhokatteeti. Sa'aatii jaha, sa'aatii gubaa, sa'aatii daa'immanii fi oolonni bushaayee laga dhaqan oolota keessa bushaayee daa'ima keessa dhokattee namoota gurguddoo irraa miliqxee laga kan isheen dhufte. Haleluuyaa. Ciqiccikii namaa utuu hin naqin utuun dadhabiin iddoo ciiftu kaatee ija xaragattee bishaan waraabbattee budduufkattee akka dhugduuf Waaqayyo burqaa sana mooraa ishee yookaan siree ishee biratti akka ishee dhaabanuuf kan sammuu ishee keessa jiru. Yesuus jechaanii kan jiru garuu waa'ee hafuura qulqulluuti. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Rabagadoo labaasee piraalabaadiyaa. Idda akkas boode dhaqiitii abbaa manaa kee fidi jedhe. Abbaa manaa hin qabu jettee Yesuusin sobde. Yesuus abbaa manaa 5 akka qabu isa 6ffaa wajjiniin jiraachaa akka jirtu Yesuusitti. Sana booda qodaa duwwaa gattee Yesuusin akka jette ati masiihicha ittiin jette. Masiihicha akka taate sin argaa. Gara safaraatti deebite kottaa isa gudii kunatti melaalaa jette gara Yesuusitti namoota waamte keessa ishiitii burqe dheebuu baate ofii ishiitii dheebuu baate hin boqotte aara galfatte kana duwwaa miti sababii namoonni aara galfattan taate galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Isa caalu dheebochuu kan jedhu dheebuu ba'anii dheebuu namoota baasu maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akkas jedhu irratti dubbadhe. Dheebuu ba'anii dheebuu baasu. Haleluuyaa. Gaadorra laba gaadiyaa. Eebba tokko sin eebbisee tayyaada koo walitti qaba. Kan hin dubbachaa jiru seensa introductionidha. Walii wajjiniin ilaala. Hamma kana kan dubbanne waa'ee hafuura qulqulluuti. Haleluuyaa. Eenyu keessantu hafuura qulqulluu dheebota? Eenyu keessantu hafuura qulqulluu hawwa? Dheebuun keessan hafuura qulqulluu kan ta'e. Dheebuun keessan waan gaarii kan ta'e. Haleluuyaa. Waaqayyo hin geessifattu waan ta'eef gammadaa isiniin jechaa jira. Rabagadoo labos hin geessifattu waan ta'eef. Rabagadoo labos hin geessifattu. Warri waan gaarii dheebotanaa gammadan isaan geessifachuuf jiru. Haleluuyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isinan eebbisa eebba tokko. Lafa jirtan, dirree jirtan, haala keessa jirtanitti maqaa Yesuus nama Naazreetiin eebbi aaraan, boqonnaan aaraan, aara galfannaan dhugaan gad isinii haa dhiifamu. Haleluuyaa. Har'aa booda nyaachaa hin beela'ina. Dhugaa hin dheebotiina. Uffachaa isinitti hin qorriin. Maqaa Yesuusiin tuuta keessa jiraachaa qubummaan isinitti hin dhagaamin. Humna du'aa ka'uu Yesuusiin sa'aatii kanaa jalqabee yeroo kanaa jalqabee amma dubbii Waaqayyoo kana yeroon dubbadhu kanarraa jalqabee humna du'aa ka'uu Yesuusiin jireenya keessan irratti nan dubbadha. Mana keessan irratti nan dubbadha. Bultoo keessan irratti nan dubbadha. Tajaajila keessan irratti nan dubbadha. Guutamaa maqaa Yesuusiin gara bishaan kanaa koottaa. Gara laga bishaan dhugaa. Gara laga al tokko dhuganii dheebuu nama baasu. Gara kanatti koottaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kun isin irratti ta'eera. Haleluuyaa. Dheebuu ba'anii dheebuu baasu. Akkamitti dheebuu ba'u? Maaltu dheebuu nama baasa?
akkamitti immoo dheebuu baasuu dandeenya kan jedhu waliin wajjiniin gooftaan ayyaana nuu baay'isaa itti fufnee ilaalla. Har'aaf asuma irratti hannaaba. Gooftaan yeroo nuu kenneef maqaan isaa eebbifamu. Sanutti dubbate kanaan jiraachuu akka dandeenyu gooftaan nu gargaaru Waaqayyo galateeffannee xumura. Waaqayyo abbaa keenyaa, gargaaraa keenyaa, fayyisaa keenyaa, amanannaa keenyaa, jaagocha kee tola kee hundumaa galanni siif haa ta'u. Yeroo eebbifamaa nuu kenniteef ulfaadhu. Yakkaaf cubbuu keenya hundumaa nuu dhiisi. Akkuma nutti dubbachuu jalqabde hanga dhumaatti maqaa Yesuusiin nutti dubbadhu. Sagaleen kee dhoowwaa tokko malee gadhiifamee nu bira haa ga'u. Inni nu bira ga'e immoo ittisa tokko malee maqaa Yesuusiin jireenya keenya haa hojjetu. Jireenyi koo, alli koo, manni koo, keessi koo maqaa Yesuusiin dubbii kee kanaan haa hojjetamu. Jireenya obboloota kootii dubbii kee kanaan haa hojjetamu. Hafuura qulqulluudhaan jireenya keenya hojjedhu. Haaleluyyaa. Gara laga kanaatti dhufuu akka dandeenyu nu gargaara. Maqaa Yesuusiin gaaddidduu fakkeenyaa, gaaddidduu gordommii ishii kakuu haaraa jalaa baanee, kakuu moofaa jalaa baanee gaaddisa dhugaa isa hafuura keetiin kennamu jala seenuu akka dandeenyu maqaa Yesuusiin nu gargaara. Guyyoota keenya afan nu eebbisi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin guyyoota waliin wajjin dabarsinutti icciitiin dubbii keenya dhokataan gadi nuuf haa dhiifamu. Gadi ba'ee wangeelli nutti haa mul'ifamu. Hafuurri kee Yesuusiin nutti haa mul'isu. Dubbii kee nuuf haa ibsu. Dubbii kee kanaan immoo hidhaan namootaa haa hiikamu. Cufaan haa banamu. Gaarri gadaa jedhu suluun lolaa kaafamu. Warri dhukkubsatan haa fayyaman. Warri hidhaman haa hiikaman. Dhimmi isaanii kan jalaa qabamee gadaa dhiifamu. Amma yeroo kana jalqabee humna kana maqaa Yesuusiin ajajjeera. Kana waan gootuuf ulfaadhu. Nu gargaari. Nu gaggeessi. Maqaa ilma kee maqaa Yesuusiin. Ameen. Ameen.